Anamma iddoo ani deemee dadhabeef jecha mee sooraan irraa dubbisaa sooraa mee akka inni jiru irraa barra mee dadhabbiin akkamii deemaa sitti dhagahamaa jira sooriyyee hiriyummaa itti daandii dira kan deemtee dhuftee jirta. Silas gaa hiriyaa jechuun waliif wanta baay'eedhaan akka kiyyatti gaafanii kadhu. Kanaaf ammoo artistii Faraan anaaf nama addaati. Hiriyaa qofa otoo hin taane jechuudha. Kanaaf ammoo har'a nama dubbisuudhaaf jaana nuti illee kanaaf amma hojirrutti ammoo nutis wal malee homaa hin qabnu waan ta'eef wal deeggarree wal cinaa dhaabbannee wal jajjabeessina. Har'a ammoo nama baay'ee jaallannuu fi kabajnu wayii dubbisuuf deemaa jirra. Kunoo tabba kana baanee wanta baay'ee ulfaatudha tabbi kuni. Akkanatti tabba kana ceeneeti gaa ammallee imala keenya hin dhaabbanne ittuma jirra. Kanaaf ammoo wal jaaladhaa uummata keenya baay'ee isin jaalannaa faroo koonaaf bulii isin jaaladhaa an jedhaani ergaan koo kanuma. Isin jaalanna. Isin jaalanna. Isin hin jaalannu?